biyya dureettiin turre amma garuu maarchii 30 irraa kaasee Roomaaniyaan akka Awurooppaa gamtaa Awurooppaa keessa galtee viizaa Awurooppaa Roomaaniyaa qabaannaan biyya kamuu Awurooppaa keessa guutummaa deemuu dandeessu amma maarchii 30 irraa amma ji'a 2 baatii 2 ta'eera egaa gamtaa Awurooppaa keessa seentee kanaaf yoo barbaadanillee kan inni fuudhuun dalagaadhaan yoo barbaadan dalagachuu danda'u Roomaaniyaatti yoo barbaadanillee karaa sanarrallee biyya barbaadan deemuu danda'ama carraa hedduu qaba keessumaa immoo namoonni warman jaartii keessaan fidachuu dadhabdanii rakkatan namoota baay'ee ergeera jaartii isaanii achirra Ameerikaa tikeetanii argama. Tikeetii ni jira Ameerikaa tikeetii qaba garuu viizaa hin jiru Ameerikaa fi Kaanadaa hin hojjedhu maaliif waan itti hinamanii waan ani ofii kiyya itti namanii hin godhu jira jedhee godhuu hin barbaadu dhibba garuu Roomaaniyaan hin dalaga dhibba jechuudha. Roomaaniyaa jechuun amma Jarman irraa kiiloomeetira 350 jirti. Fageenyaan qabdu biyya lama qofa isii hedduu jira. Biyyoonni lameen isii hedduu jiru Laatiiviyaa fi Luxembourgii biyyoota lameen Roomaaniyaa fi gana Jarman hedduu tireenaa deema. Faransaa fi Roomaaniyaa hedduu tireenaa deema. Biyyuma fadhe Noorweey illee yoo dhaquu barbaadde biyya ati barbaaddu Awurooppaa keessa Roomaaniyaa yoo kan qubattan ta'e biyyoota kaan dhaquudhaaf wanni isa rakkisu hin jiru. Biyyaas maaliif Roomaaniyaa jechuun tikeetuma muratta malee biyya kanarraa biyya kaan seenuudhaaf fiizaa biraas hin gaafatan. Itoophiyaa irraa Roomaaniyaa dhufnaan fiizaan biraas hin barbaachisu Awurooppaa biraa keessa deemuudhaaf. Saniifuu waan kana yoo wanni hawwiin jettu dhugaadha. Shakkii isinirraa hin qabatu yoo waan kanarratti dalagan ta'e Oromoon hedduu irraa faayidaa dandeessa inni isiniin jaa. Kan sirriibu namoota keessumaa immoo naman erge immoo namoota biyya Arabaa jiran sii galee namoota biyya umurii isaanii achi fixanii dalagatan biyya Arabaatti achi taa'anii eegalatan beektaa namoota hedduu ergeera ijoollee Arabaa Saawudii irraallee dhufanii Dubaay irraallee nama meeqa ergee jira achi taa'anii eegalatu waan kana sii galee dalagaa achi hojjetataa waan kana eegalatanii piroosii kun gaafa dhufanii asirra deeman hedduu ture. Yaa isaanii fidee interview goone malee namoota hedduu ergee jira. Jechuun irra guddaa koomentirra si gaafachaa jiranii birrii meeqanii furataa waan jiru si gaafachaa jiran. Maallaqa asirratti miidiyaa irratti waan kana keessaan kottaati full informationii maal akkasiin barbaachisu. Wanti guddaan maallaqumaa fi paaspoortiidha. Kan immoo isinitti immoo paaspoortii warra hin qabaatiin nan dubbisna. Namoonni baay'ee akkasii. Dhufanii na gaafatanii informationii gaafa paaspoortii baafanii deebina naan jiru beekta. Saniif namni biyya alaa bu'uu barbaade jalqaba inni guddaan paaspoortiidha. Saniif namoonni paaspoortii ofirraa qabdan kan haaromee ofirraa qabdan na dubbisaa keessaan kottaa. Okay, hawwi egaa hojii akkanaa keessa seentee bilbila kan kee pirivaat maaliif hin goone maaliif tiktook jala fa'aa kana keenyeef. Ni jira tiktokii jala jira hawwi ana jala jira. Profaayilii koo ogguu tuqxanii jira jala isaa hawwi duwwaa 991 sun waasaappiidhaanii telegiraamii ni qaba hunda ni qaba achirra dhuftanii dubbisuu dandeessu guyyaa immoo bilbiluu dandeessu biiroo namni jira kaastee informationii guutuu sinii laatti anan immoo yoo na barbaadan waasaappii fi telegiraamii irraan natti haasa'uu dandeessu.